Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun miidiyaa walabummaa Oromiyaati. Miidiyaa walabummaa Oromiyaatirraa akkuma yeroo kaanii har'allee keessummoota lama qabannee dhiyaanneetti jirra. Dhimma haala yeroo irratti akka ibsa nu kennaniif. Keessummoonni keenya har'aa Dr ISMAAIL Umarii fi obbo SURAA ABDULJALIIL Kimoo Anafaana jiru. Toora irratti kallattiidhaan argamu. Isinillee gahaa dhaggeeffattoonni keenya hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu faana turtanii nurraa qooddattan asumaan isin affeeraa. Mee keessummoonni keenya baga nagaan dhuftan? Baga nagaan nu eedan obbo Leellisaa. Baga nagaan nu affeertan obbo Leellisaa. Yeroo keenya nu kabajanii toora irratti nu argamu keessaniif ulfaadhaa meeqa yeroon qabdan gabaabduu akka taataniin beekaa kallattii maan gara gaaffitti ceenaa. Mee obbo SURAA isinirraa hin eegala haala qabatamaa qabsoon Oromoo amma keessa jirtu kana mee isin akkamitti ilaaltu? Ulfaadhu obbo Leellisaa haala qabatamaa qabsoon Oromoo keessa jirtu hayyoota hedduurraa ibsamaatiin jira. Miidiyaa mararraa akka adda addaanuu ibsamaatiin jira. Anillee waan haarawaa miti ammoo eegana gaafatte akkuma gaafii isaatiin deebii kennuudhaaf. Haalli qabatamaan amma jiru tokko waan kaasiin duraarraa kophaa waan biraatiin ammoo kaasiin dura seenaa keessatti taree wajjiin wal fakkaataa ofii haala guddinaatiin gadi bahaatiin jira. Haalli kophaa itti ta'e gara kaampii qabsoo Oromootiin uummanni Oromoo dammaqee of beekee gaafii siyaasaa, gaafii bilisummaa, gaafii abbaa biyyummaa isaa yeroo kaaseetiin itti eeggatu silaa ka milkaa'eetiin harka galfachuu qabu waggaa lama fadhakkaa dura itti wareegamee harka ganameetiin gantoonni gananiitiin ka lafatti gatan milkiin isaa butamee katare. Kanaafuu kanarraa akka ka'e daangaa malee itti dhagahameetiin abbaa biyyummaa isaa deeffachuudhaaf bilisummaa isaa deeffachuudhaaf haala miiraa jabaadhaan socho'u ta'uu keessa jiraachuun miizana tokko. Karaa biraatiin diinni gabroonfataan gantuun mootummaa naftanyaa biyyi aangoo qabsoo Oromootiin argate ganee waan mootummaa 3-4 haga ammaa asiin dura tareen godhamee hin beekne ka seenaa Minilik waan Minilik Oromoorra godheen ka wal fakkaatu inumaa san caalaa caasaa fi haala meeshaa zamanaatiin miidiyaatiin gantummaatiin goobana caalaa hiriiree ummata Oromoo sabboonummaa isaa Oromummaa isaa lafarraa dhabsiisuudhaaf mirga hagammaa inni qabsoon argate ka afaan isaa ka afiin uf bulchiinsa isaa ka haga takka bilisummaa fi abbaa biyyummaa isaa qabsoodhaan argate Oromummaa isaa argate kana dhabamsiisuudhaaf yeroo hidhatee gara jabeenna daangaa hin qabneen gara jabeenna dabana milikisa xaaluun Oromoo irratti jeteetiin Oromoo fixaatiin guyyaa guyyaa mana fuulduratti ka waa balleessilee kan balleessinillee ajjeesee jiilchuudhaaf faashistummaadhaan itti ufaatiin jiru haala kana keessa jirraa. Oromoon gara tokkoon dammaqee uf beekaa jennu malee haala hin jaaramin keessa waan kana ofirraa ittiseef bilisummaa isaa bakkaan gahuudhaaf ammoo haala akka gaatti hin jaaraminii fi hoggana waloof qindoomina qabu hin qabne keessa jirra. Kanaafuu haala akkanaa kana keessa jirra. Gara biraatiin haalli kophaa godhu kan siin jedhee mootummaan gabroonfataan Oromoo irratti waggaa lama fadhakkaa tare kana duula kana guddaa lola kana mara fidiinsa kana mara godhaa osoo hin ta'in kana dhuunfachuudhaaf warra gufuunatti ta'an jedheetiin yookaan aangoo naan morman jedheetiin yaadu Tigraay irratti duulee uummata Tigraay fixaatiin jira, jenosaayidii geggeessaatiin jira. Duulli achirra godhamu kuni duula Oromoo irratti jalqabameetiin haga ammaa milkaa'ee yookaan ammoo adabachiisee gadi hin qabu dadhabee innaa san xumuree humna guddaan itti deebi'uudhaaf deema. Yoo waliigalatti ilaalle haala hamaa, haala badaa, haala jabaa, haala uummanni Oromootii fi sabboontonni qabsaa'onni aktivistoonni jarmeen Oromoodhaa yeroo mara caalaa uf gaafataniitiin
gabrummaa yeroo dheeraa kabiraa uffachuurra wareegama guddaadhaan dammaqinsa guddaadhaan qabsootana gara fuulduraa tarkaanfachiisuu qaban yeroo mara caalaa haala jabaa keessa jira jedheetii yaada. Ulfaadha obbo Suraan mee Dr Ismaa'il waan itti dabaltan yoo jiraatte. Fayyaday jaarsuraan waan haala jiru tuttuqee jira gabaabdutti anillee gama xiyyaawwan itti da'uu barbaadu ummata Oromoo jechuunii fi Oromiyaa jechuun biyya san keessatti biyya Itoophiyaa jaamtee impaara Itoophiyaa san keessatti ummata bakka guddoo fi walakkaa biyya san wali qabee akka biyyatti sun akka Itoophiyaa jedhamsanitti akka jiraattu ummata godhe irraa tokko keessa hangafa jechuu hiyyaa yoo gaariin dhuftuus hamtuun dhuftuus qoonni isaa bakka san keessa guddoodha. Arra biyyatti sun jeeqama gurguddaa keessa jirti. Jeeqama addunyaan irraa sodaattu. Wanni isiin rakkin biyya san buukuuni biyya san bira dabree gaafa Afrikaallee jeeqee ibn addunyatti illee rakkoo uumuu danda'a jedhanii bakka sodaatan jirti. Maaliif ummanni biyya sanii sadarkaa guddatti hidhannoo biitti sadarkaa gurguddoo waliin loltu tokkooni ummata naannoo tokko irratti lolli guddaan sadarkaa mootummaatti silaa wal jidduu ta'uu qabu ta'aa jira. Lola biyya sanii kan amata hedduu lakkaawwate caalaa dhumtina dhumaatiin namaatii fi rakkoon uumamtulleen san caaltu taati yaame sodaatamaa jira. San keessatti gaa uummanni Oromoodha miidhaan isarra ga'e sulaaftuudha miti. Jeeqamni biyya sanii jeeqama Oromooti. Dhumaatiin naannoo sanitti taatu uummata Oromoo dabalatti. Dargaggeeyyiin teenya dirqamtee naannoo sanitti irraan tana lola san keessa dhumaa jirtu. Lola isiin laalle keessatti lolli sun lolaa warri qabeenya Oromoodhaa saammatuudhaaf irratti nurra wal lolaa jiru. San keessatti qabeenya Oromoodhaa deemee irraa waan biraatii miti. Uummata keenya lola gargaara jedhaniiti maqaa uummanni fedhinnaadhaan gargaara waan jiru keessanii ummata irraa dirqiidhaan waan ififuun qabne irraa saamanii midhaan osoo nafin lola isaaniitiin gargaaraa jiranii lubbuu nama keenyaa dardarri keenya silaa biyya fiitiif qooda laatuu qabu ka biyya fiitiif duu qabu biyya fiitiif wareegama kafaluu qabu biyya namaa irra deemee hiraata allaattii tahaa jiraa jechuudha. Kanaaf biyyi sun jeeqama keessa jirti uummanni Oromoos akkasuma waliin jeeqama keessa jira. Tanaaf maaltu asaanaa maaltu tana booda dhufaa uummanni Oromoo ifuma eegaa jira waan jechuun irraa barbaadan galmaan jammaaf. Galatooma Dr Ismaa'il mee asumaan gaafii takka isinii dabala Dr Ismaa'il uggurri geejjibaa fi daandiilee kan amma Oromiyaa guutuu keessatti adeemsifamaa jiru kun akkami qabsoo uummata Oromoo kanaaf bu'aa buusee ni jira mee isin akkamitti ilaaltu? Gaafii gaariidha. Gaafiin tuni dhugumatti gartee qabsoo addunyaa keessatti sirna gabrummaadhaa uummanni sirna gabrummaa jala kufe sirna kiyyoo jala kufe sirna kiyyoo ofirraa kaasuuf qabsoo godhe keessa isiin damee takka qabsoo tana keessatti uummanni Oromoodhaa akkuma arreeffamu tana jettu hundee biyya saniiti jiraatuu fi jiraatuu dhabu biyya sanii murtiif harkaa qabu jechuun ni dandeenya. Yoo uummanni Oromoo qofa biyyi sun kuftee uummanni Oromoo jiraatee biyyi sun jiraatte naannoo sanitti maaliif dinagdeedhaan humna ummataatiin ummata guddaadhaa walakkaa biyyaarra qubataa biyyuma sanuu saboota biyya sanii akka
akka itti lakkaawanii toora 80 jedhanii saboota 80 tu naannoo biyya san keessatti jira jedhanii nuti hanguma tokko irraa gaabeeyna gurguddaan ka 10 lakkaawuun hin danda'ama mataa kiyyanaa biyya san dhalatee guddate ta'ee 80 hamma himan kana gurrumaaniin dhagaya. Haa ta'u immoo uummanni Oromoodhaa uummata guddaadha uummata galaana biyya san akka guluutti walitti hidhee jiraachisu. Uummanni kun diinagdeen isaa biyya san jiraachisuudhaaf murteessaadha. Diinagdeen biyyi sun himattu bunaan kalloodhaan albuudaa dachii keessaa bahuun ibin humna namaa tan ittiin jiraataniin kun hundinuu walitti dhufee hundee biyya saniiti. Yoo uummanni kun gartee waanuma qabu kana mootummaa tan irratti uggura kan kaa'u ta'e mootummaa tana waan hin huuneef hin qabu hudhee akka isiin hin jiraanne godhuu ni danda'a. Yoo biyya tana gartee karaa kufaatitti micciruu danda'e miila jalaa fuudhuu danda'a. Maaliif biyya san keessa uummanni Oromiyaan saboota jiru hunda saboota naannoo isii qubatu hundaan waliin wasana karaan isii keessa dabreeti bakka silaa barbaachisu gurguddoo hunda dhaqa. Karaa isii keessa dabru karaa Oromiyaa keessa dabru cufuun ikoonoomii biyya sanii akkuma jirtu saabotaaji godhuun Oromoodhaa mootummaa san akka hin jiraanne ni godha. Tanaaf jecha wanni kun ni dalaydi ammoo saniif Oromoon waan dura godhuu qabuutu hedduun irra jira. Irreen san guuttatee yeroo yeroodhaan yoo kan deemu ta'e wannummaan gartee wanni kun gartee labsii xumura gabrummaadhaa ja'an kun bilisummattiin waan gahuudhaaf Oromoon itti gargaaramu qabdu keessaa tokko. Kana qofa jechuudha miti immoo kana qofa irratti kunuu karaatti milkaa'u tokko dhugumatti itti yaadamee godhamuudha qaba. Kana buu jennu amma waa hedduun nan mul'ata takka keessa sirni kiyyoonfataa tokko wanni nama godhu wanni gartee godhurraa tokko uummata kiyyoonfate tokko wanni inni godhu ta duraati jaarma isaa diigaa kalammataa immoo waan ittisa ifinni fi godhu duraa balleessa hidhannoo dhaloorka yooni biyya san keessa kan laalu taate Oromoon dur odootiin hin gabroomafamin dura uummanni Oromoodhaa sirna gadaatiin bulaa ture. Sirna gadaa diigame aadaa isaatu jibbeeffame akka jibbu taasifame hidhannoo dhoowwame. Uummanni Oromoodhaa bakka jiru akka ablee raafuullee harkatti hin qabanne godhame. Osootiin warri isa gabroonfatu keessaa namni dhiira ta'e qawwee hidhatee bakka fedhee osoo deemuu danda'u yoo jirma jabaa qabattee magaalaa dhayite dimtsa leelloo masaaraa jedhanii qabanii hidhan darban nama Oromoodhaa. Sirna durirraa jalqabii eeganaan booda immoo inuu mootummaaleen dabran hundi Oromoo akkaatumatti hidhannoo dhoorkan irratti fuulleeffatan. Bakka jiru uummanni Oromoodhaa hidhannoo qabaatu hin qabuudha jechuudha. Mamnuutti taate Oromoo biratti hidhannoon akka hiree ta'ee yoo harka dhuftellee amma gaafa lolli Sumaaleedhaa naannoo keenyatti Itoophiyaa fi Sumaaleen wal lolte qawween dur Oromoon ijaanuu arguu hin danda'in dhufteeti mana namaa hunda guutte. San deebi'eeti mootummaan tahee jedhee minjalee namaa hunda fattashee Oromoo harkaa guuree Oromoo harka duwwaa hambise. Ummatoonni biraa immoo uummanni faallaa nu gabroonfatu barbaadu faallaa teenya dhaabbatu akka jirutti dhiira dhalaan hidhatee aadaa ol aantummaa isaa jabeeffataa jiraataa as gahe. Uummanni kun yooni gartee uggura kana godhu har'a uggura kanarratti yooni karaa baheetiin karaa dhufa jee warri biraa agartee faallaa isa kanaa dhaabbatu qawwee takkaan nama 50 karaa cufuudhaaf dhagaa guuree deemu adda facaasuu danda'a. Gaagamallee irraan ka'uu danda'a. Tan hundaaf itti qophaa'uudha qaba. Oromoon dura osootiin gartee waan kana
akkana mijjooytu akkanaaf milkaa'utuun godha. Imaamni baafadha kun milkiin akkaan galuun godha kan jiru ta'e tan hundaaf if qopheessuudha qaba. Akkamittiin ifirralee dhoorkaadhaa diina waan kana akkaanan waan hin barbaatan hin goone na godhu akkamittiin fira dhoorka jedhee sanitti illee qophee barbaachisu godhatee bobbahuudha qabaa jechuudha. Amma waan kana keessatti mee malaala dhugaadha fincilli kun gaafa sirnaa wayyaaneedhaa godhamee ture arraas godhamaa jira. Sirni wayyaaneedhaa sunnii fi sirni nafxanyaa kun adda adda. Sirni wayyaaneedhaa waraana mootummaadhaati qaba. Waraanni mootummaadhaa oraaleen fe'amee karaa deema isaa fagoodhaa dhufaa jiru agarta. Nafxanyaan ammoo miliyoona meeqaan nu keessa qubattee jirti. Ollaa kiyya hawajji qotan hawajji marroo bobbaanuutu awwee qabaan qawwee harkaan qabu. Awwee minjalee keessaa gabbaafatee jechuudhaan karaa cufuudhaaf karaa irratti cibee na dhawaa jechuudha. Charchii keessaa qawwee jabeeffatee qaba. Achi keessaa gabbeen fakkiin guddoon dirree dhawaa keessa saantanaawu jaarmeen ijaniin geggeessaa turu kun fakkii guddoo ta'uu dandeessi jechuudha. Maaliif qeeroon Oromoodhaa qawwee harkaan qabu saantanaawu qawwee harkaa qabu. Den waliin miizaanuu jechuudha. Kanuma gartee lakkoofsaan Oromoo irra guddoodha. Nama xiqqaa qawwee harkaa qabuutu nama qawwee harkaan qabne hedduu miidhuu danda'a jechuudha. Kanaaf tooftaan gartee gaafa wayyaan irratti gargaaramne kan gartee hedduudhaan hiriira nagaatiif baanee waraana mootummaa kafa goonaa dhufuurraa laallee karaa cufnee maal goonee goon sun arra hin dalaguu dhabuu danda'a jechuudha. Maaliif ollaa kiyya bakkaan itti deemu beeku karaan itti bakkaan itti karaan cufu karaa rakkoodhaa bakka qarreedhaati bakki dhaqanii karaatti cufantu irra hedduun siidhaa bakka san ka beeku nama tokko lamaan dhaqee kan nama gaaga'uu danda'uutu nu keessa jira jechuudha. San hundaaf qophaa'uu qaba Oromoon. Kanaaf yoo gartee waan san hunda qindeeffanne wannummaan hin dalagneef hin jiru qabsoon qawwee maleedhaan godhanii fi tani qawweedhaan godhan tan ugura mootummaa tana laamsheessuudhaa godhan lachuu siidhaatu nagaa miti siin cuftinuu loluma boolbu gootii jechuudha. Kanaaf lola saniifis qophaa'uu nama jalqabu qabsoon uguraaf godhamtu qabsoo nagaa jechuun hin danda'u loluma isiinis. Kanaaf lola saniif qophaa'uu namarra jira jechuudha. Haruma danda'e hundaanuu yoo son godhame wannummaan milkii silaa barbaannuuf hin finneef hin jiru jechuudha. Maaliif addunyaa hundarra fiddee garre. Warreen akka keenya gabrooman kan seenaa isaanii dhagaa as geenye biyya akka Hindii baa keessatti warri gaafa san Ingiliziin lole siistama kanatti gargaaramaniiti kan gartee mootummaa san ifirraa garagalchaniif cufaahu waliin geggeeffatte immoo irra milkooytaa keessaahu haalatti qabsoo san gootu yoo aanjeeffatte qofa wanni sun milkiidhaan galuu dandeessaa joogaan kan ammoo gaaga'amaa guddata. Qabsoon bilisummaadhaa dhugaadhaa gaagama malee hin dhuftu maaliif waan qaaliidhaa waan lubbuu gaafataati gaagama sammuu xiqqeessanii milkii guddoon galuutu irraa filatamaa. Kanaaf Oromoon ittiif qopheessuu qaba. San hundaaf jaarmaa waan san tajaajilu jiraatuudha qaba jechuudha. Jaarmeenni waan kana qaceelchu gartee haa imaama baasu keessaa warri lafarratti waan godhaa jiru itti qophaa'uudha qaba jechuudha. Wanni kun na barbaachisaa jee itti qophaa'uudha qaba. Yoo ni gartee qophee barbaachisu godhanii itti bobba'an wannummaan milkiin hin galleef hin jiru jaa jechuudha. Galatoomaa Dr Ismaa'il. Obbo Suraamee gara keessanitti dhufee jira. Waraana mootummaa gadaan isaa dhumate. Mootummaa gadaan isaa irraa dhumate kan amman tana humnaan jira jedhee biyya unkuraa jiru jidduu fi gartuu TPLF jidduutti waraana hamatu deemaati jira. Guyyoota torbee lamaa oliif lakkaamaa kan jiru harkaati jirra. Achi keessatti miidhaalee gurguddaa hammanan jedhamne gama lamaanifuu gahaa jira. Mee sun akkuma jirutti tahee waraana jara lamaan jidduutti deemaa jiru kana jidduudha. Oromoo miidhaa akkamiitu irratti dhufuu danda'a yookiin Oromoo irratti dhiibbaa akkamii qabaata? Faayidaa hoo Oromoodhaaf ni qabaa obbo Suraa? Ayyoon faadhu obboleelli isaa gara sosonceen dura waan Dr Ismaa'il deebii kennan kana irratti xiqqoo waa ila'uu barbaada. Fincila kana
fincila xumuraati sochii fincila xumura gabrummaati maqaan isaati. Fincilli kun fincila jabaadha jedheetii yaada. Kaayoo isaatiin fincilawwan asiin dura shanan godhamirraa kophaadha. Ida'annoo fi jabina qaba. Kunis maali jechuun galii isaa yoo xiqqaate Oromiyaa abbaa biyyummaa Oromoodhaa mirkaneessu jedha. Mootummaa ce'umsaa haa ta'u waan biratis waan sirna tokko ka abbaa biyyummaadhaa mirkaneessu gadi dhaabuudhaan kaata san dura hidhamtoota keenya mana hidhaa yaasuudhaaf waan adda addaa caasaa diinaa diiguu kanaan kaasiin duraarra ka gara fuulduraa tarkaanfateetii fi guutuudha jechuu hin danda'a. Istiraatiijiidhaan illee malaadhaa waa ittiin milkaa'an illee ka duraan irra jabina qabaa. Duraan karaa cufuu fi qabsoma karaa nagayaa maqaa jedhuun sanuyyuu immoo guyyaa 5 fi guyyaa 6 jedhamee eega namni si'aa'ee gadi bahee wareegamni miiqa kafalame booda gara manatti nama deebisaa. Wanni sun daangaa malee uummata Oromoodhaa hamilee dhahaatiin ture waan dhugaadha. Warri waan kana hogganu warri waan kana guyyaa isaa mureettiin dabarsu karaa ofii itti ilaale jiraachuu hin qabaa. Ammoo manni Oromoo irraa akka haasabutti gara tokko mootummallee shurar keessullee wayitti fedhanitti ka'anii wayitti fedhanitti dhaabuu jiraachuun akka danda'u ibsullee hamilee uummataa maaliif gadi baana mana deebi'uun keenya kanaaf waan jedhu waan tureef ka'ammaa kun haga xumura gabrummaatti itti fufna jedha. Kanaanillee waan asiin duraarraa kophaadha waan guddaadha. Tarsiimoo isaa keessatti duraan karama nagaa qofa jedha. Amma waan qaban maraan maaliif haalli diinaa homa takka wanni nagaa jedhamu hin jiru ifatti lola Oromiyaa guutuurratti banee jira. Keessaa eegaa caaluu ajjeesaniin booda achi durallee kan banameetiin waggaa 2 deematiin ture osoo jiruuyyi ifatti Oromoo namni tokko Oromoo waan ta'eef ajjeesuma kaabineen poolisiin ganda keessa jiru marri akkuma fedhetti gabbaasee mana isaa fuulduratti dubartii fi dhiira ajjeesatiin jira. Mana hidhaa nama jiru ajjeesanii baasaa jiranii. Kuni marri wanni karaa nagayaa jedhamuu fi wanni karaa dimokiraasii jedhamu qacceen takkallee akka nafin waan himuuf lallabni amma lallabame kuni qabsoo hidhannoollee haga dandame namni waan ofii qabuun warra waan san ibsuutii fi labsatu afaan adaba gochuudhaaf haasawaa malee dubbiin dhugaadhaa jirtu waan danda'u maraan namni ofirraa hadhoogu warri gaara jirullee ka waboodhaa haguma jiraataniin naannoo jiraataniin sochii kana wajjiin qindoominaan akka hojjetan namuu naannoo isaatti hidhateetiin akka waan kana wajjiin qindoominaan hojjetu lallabaa. Kun waan gaariidha waan bareedaa. Kanaafuyyuu wanni hoggana ammallee rakkoon hogganaa dhugaadhaan ni jira. Rakkoo hogganaa kanallee kaafamaatiin jira. Bakka inni hanqate waan kana keessa hanqinni duraan jiru ammallee ima jira. Coordination fi hogganni biyya keessaa biyya alaallee waan kana qindeessu argaatiin hin jirru. Eega kana jedhe kanaafuyyuu walumaa galatti yoo laalle akka gaariitti socho'aatiin jira. Jabina qabaa. Bal'innaan bakka mara uwwisa jechuu baannullee karaawwan guguddaan Finfinnee seenanii fi jireenya ekonomii Finfinnee fi Itoophiyaadhaa gargaaran cufameetiin jira. Kun ammallee dabalameetiin akka cufuu barbaanna. Eegaa kana jedhe hojiirra oolamiinsa waan kanarratti gara boodarratti yoo hiree argadhe waan jedhu qaba. Gara lola Eertiraati lola bilisiginnaan yookaas naftanyaadhaa uummata Tigraay irratti yookaan immoo TPLF wajjiin bane akkamiin laallaa yookaan immoo faayidaa fi miidhaan nuuf qabu maali ka jedhu irraa dubbatame yeroo hedduu waan kana dheertuu irraa haasa'uun barbaadu gaafatamiin deebisa. Qajeelatti waan kiliir ta'u tokko qabutu jira. Yoo herregnu miizaana humnoota siyaasaa tokko yoo herregnu intarastii keenya irraa herregnee lafa kaa'achuu qaba. Intarastii keenya ka ammayyaa ka amma jirurraa kaafnee herreguu qaba.
gadorraa kaanee gadoo jechuun maal akka jedhamu afaan biraatti naan galu waan kaleessa namni tokko nu godhe yookaan waliin taane san garatti qabanneetiin sanirra haasa'uudhaan yoo mara intirestiin miizaana yeroo wajjin deema. Haala kanarraan lolli mootummaa nafxanyaa bilisiginnaa Abiyyi ka Oromoo amma gabroonfatee harkaa qabu waan maran gabroonfate jechuun waan maraan fi TPLF fi Oromoon aangorraa ariitee Tigraayitti galchite. Kawattakka amma nurratti influensii takka illee godhuu hin dandeenye. Inumaayyuu diinni nu caccabsee waggaa lamaan tarii nurratti bobba'aatiin ture amma jara naannoo isaanii weeraree nama Tigraay ta'e biyya keessa jiru mara hujirraa ari'ee kaan ajjeesaa kaan hidhaa lafaa fi samiidhaan itti bobba'ee godhu kana kuni lamaan nuuf walqixa diina lamaan jechuun dogoggora siyaasaati. Kanaaf duraan dursee lolli amma Tigraay irratti bilisiginnaan godhu kuni kufaatiin isaa yookaan milkiin isaa directly qabsoo Oromoo irratti gatii qaba. Maaliif mootummaan gabroonfataan humni isaa ka waraanaa ka miilaa ka samii wajjin kan nurra duulaa turetu amma achitti gareelachira duulaa jira. Humnuma tokkicha kana kan inni qabu. Yoo warri Tigraay achitti ofirraa qabeetiin mootummaa kana qabsoo ripeerolaan illee haa ta'u ofirraa qabee humna waraanaa isaa akka achirratti qabameetiin taa'u godhe qabsoo Oromootiif milki. Kanaafuu lolli warri Tigraay mootummaa nafxanyaatiin godhu lola keenya gargaara jechuudha. Kun ifatti himamuu qaba. Lolli warri Tigraay mootummaa nafxanyaa irratti godhu gara tokkoon in principle naannoo ofii hin buufachuudha. Kaleessa nu bitanii nu dhiitanii that's another politics. Haala amma jiranitti uummanni suni naannoo ofii bulchachaatiin jira. Amma waa takkaan nu gahaatiin hin jiru. Mootummaan nullee gabroonfatee nu fixaa jallee fixaatiin jira. Sochiin uummata sanii nu jaalanne jibbine ofirraa godhaa nu gargaarree dhiifne ammoo milkiin akkamii jenne uummanni Tigraay ofirraa ittisee haga ofirraa dhiibu maqalee qabatanii dhiisanii waan biraatti goreellaan akka yaada kiyyaatti qabsoon itti fufa. Lolli sun achiin banamuun kenna nuuf advaantejii guddaadha. Advaanteejiidhaan jiraachuudhaaf warra ka'e ta'uu baannullee nu qabsoo kenna ofatti hin turre osoo warra achirratti hin duulin. Ammoo kana yoo laallannu kana qalbiidhaan laallannee ilaalchallee ilaallee lolli achirra godhamu suni warri Tigraay achirra mooyamuun nuuf disadvanteejii akka warri jabaatee warra naftanyaa ofirraa abu barbaachisa. Warri lallabatee gaafa achitti mooyatan akka jiruun Oromiyaatti itti gaddeebi'an Saawuzitti gaddeebi'an himataniitti hin jiranii. Kun ilaalcha barbaachisaadha. Wanni kun advanteejii nu qaba yookaan ammoo waan nu gargaaru qaba. Maaliif nu feeneeti miti lolli nu gargaaruudhaaf jenne achitti lolli haa banamuudha miti ammoo yeroodhaaf hafuura argachuun kenna uf deebifneetiin bayyanannee sochii diddaa gabrummaa xumura gabrummaa kana oofuudhaaf hiree gaarii nuu kenne osoo warri achi loluu baatellee osuma mootummaa naftanyaadhaa ka guutuudhaan nurratti bobba'aatiin ture kooma kennaa ofirraa qabaatiin turre wanni achi waan fedheeyyuu haa taatu sochii qabsootii innaa hin murteessa jechuu baannullee abbaan fedheeyyuu haa mo'atu sochii qabsoo bilisummaa Oromoodhaa hin murteessa jechuu hin dandeenyu ka murteessu uummata Oromooti. Fedhii isaatti ka murteessaa innaa mootummaa gabroonfataa haala fedheenuu Tigraay mo'atamee dhiisee qabsoon tenne tufteetiin ofirraa sirna gabroonfataa caccabsinee bilisummaa kenna walabummaa kenna argachuun kenna waan hin hafne haa ta'u lolli suni achitti jara warra kan nurraa qabuun isaa qabsoo Oromoo asitti nu gargaaraa kana keessa jabaanneetiin waa gochuu qabnaa jedha gabaabatti. Galatooma obbo Suuraa. Dr Ismaa'il gara keessanitti deebi'ee jira. Oromiyaan sochii yookiin Oromoon sochii amma godhaa jirtu kanaan ugguraalee karaa adda addaatiin danqaa mootummaatti taatee jirtu kana isaan cinatti qabsoo gara biraatiin akkamitti of qopheessuu qabdi? Gaafii bareedduudha. Osoo isinitti kun dura sirni
kiyyoo Itoophiyaadhaa kuni karaa jiguudhaa deemaa jira fakkaata. Haala mati isaan warri gartee abbaa kiyyoo kanaa tahan keessaa sirni nafxanyaadhaa abbaa kiyyoo uume biyya sanitti itti aanee warra irraan tana wallolaa jiran kana second beneficiary jechuudha jarri kuni. Isaan kana jidduutti lolli ta'u kuni biyya san hiree diiguudhaa qabaa. Sanumarraa yoo irraan tana nafxanyaan achirra milkooyte sirni nafxanyaa kun achirra milkaawee biyya teenya gaddeebee lola naannoo keenya jiru guddaa kan gartee fuulatti deebisee lola irra eegalu kan ta'u ta'e biyyi sun hiree jiraatuu dhabuudhaa qabaatti. Akka Itoophiyaatti impaayerri sun diigamuudhaa hireen ni jirti. Impaayerri sun yoo diigamu manni diigamu tokko waa dachii irra kufuu waa nama keessa jiru irra kufuu waa saawaa fi qabeenya jiru irra kufuu waan irra kufuu akka jiraatu jira malaa sanirraa tokko uummata Oromoodhaati. Saniin ka miidhamu jechuudha. Akkuma reefuun tana jetti gaagamni biyya sanirra gahee fi tolli biyya sanirra dhufe hara lachuuttuu uummata Oromooti miidhaa gurguddaa irraan gaha. Takkaa tolaas gaarii yoo dhuftees gaarii sun akkasumatti Oromoof faayidaa qabaatti. Tanaaf jecha gartee lolli biyya sanit naannoo sanit deemaa jiru kuni biyya san jiisee nurra waa jiisuu ni danda'a. Tanaaf Oromoon beekee qophaa'uudha qaba. If qopheessuudha qaba. Oguuta akkalleehuu nama waan galetti qophaa'u osoo hin ta'in wanni sun osoo hin galle dura uummatatti qophaa'u tokko ta'uu qaba. Uummanni Oromoodhaa uummata jaarmaya osootiin addunyaan sirna jaarmaya mootummaadhaa arraan tana dimokiraasii jedhamee addunyaa irratti himamu kana addunyaa dura uummata uumee qabaataadhaa ture. Ammoo sirni kiyyoodhaa wanni inni godhe keessaa dura akkuma reefu jetti Oromoo jaarmaya isaa diiguudhaa hidhannoo dhoorkuudha. Waan sirni kiyyoodhaa dalaguurraa hojii istiraatejii inni ittiin bobba'urraa sirni kiyyoodhaa addunyaa hunda keessatti waan itti bobba'urraa sakkaa Oromoo osoo inni mudate sanuma. Kanaaf jecha uummanni Oromoodhaa if jaaree qophaa'uudha qaba. If jaaree jaarmayaan risoorsii qabu, qabeenya qabu waan akka isa barbaachisutti jaarmaan adda hidhatee itti qophaa'uudha qaba waan deemaa jiru kanaaf. Oguun akkas jiru sirna haalli if jaaruudhaa kuni jaarmaa siyaasaatiin tahee jaarmaa hawaasaatiin tahee uummanni keenya jaarmaya dhugguutii takkate humaan qabnu jedhanii gartee adda dhabaa akhiraa warrechuu san tanu mudataa turte akka mallee nu mudanneef godhuudhaaf uummanni Oromoo qophaa'uudha qaba. Karaa qabsoo nagaa hidhannu malee goonuus tahee hidhannoo uummanni keenya hiikkatee arraan tana diinaaf warra nu gabroonfatuu barbaaduuf laafin agarsiisu kana guuttatuufis jaarma isa barbaachisa. Jaarma isa barbaachisa kunjuu arraan tana dhuguma fakkeenyaaf arraa karaa adda bilisummaa Oromootii fi karaa KFO'tiinis mootummaa ce'umsaa waan jedhamu yaadni dhihaatee jira. Yaadni dhihaate sun hangam takka deemee hojiirra oolaa jira. Wanni hangammaan tana harkaa jiru hin jiru. Keessaa hoogaa nuti uummata kana keessaa tokko biyya qofa keessatti miti jaarmeen kun kan jaaramu uummata Oromoodhaa bakka jiru wanni suni qooda irraa fudhatuudha qaba. Eegaa mataa kiyyaan bakkaan jiru kanatti irraa qooda fudhataa hin jirre wahumaatu jira jechuun maaliif mo'anaa qoduu qabamoo humna takka tawaan san biddeenaas itti waan sanitti qacee hiriirsitu jiraatu qaba. Ifumarra eegaa jira jechuudha. Guutiin haala biyya teenya keessatti deemaa jiru. Silaa osoo ooleen bulle uummanni Oromoo if jaaree argamuudha qaba. Maaliif
mootummoolee ani jiruuti yatanatti mootummaa sadii jijjiiramteen arge. Yeroo Haile Sillaaseen bu'anaa ijoolleen ture elementariidhaan ture. Gizee dargiin buutu nama qooda keessa fudhate as dabrii gaafa irraan tana wayyaanee Maqalee galtu sanuma Oromoon qabsoo godhamsan hunda keessatti mootummaa san jijjiiruudhaaf qoonnisi olaanaa hiree qabsoo waan qabsoo gooteef san harka fiitti galfatuudhaan dhabuun wanni isa mudee jaarmaa jabaa qabee waan silaa Oromoon qabsoo gooteef san akka harkattu goosisu dhabuudhaatu adda dhabaa akhiraa warraa waan jennu san nu mudee jechuudha. Har'a OPDO warri Tigreedhaa jaaratee jechuun TPLF jaaratee dantaa fiitiif geggeessaa turte. Keessaahuu warra nama Oromoodhaa miila cirsiisaa ture. Kan Oromoo holaasaa tureetu har'aan tana ifumaaf dhiifama ifii godhee ifumaaf heera muratee aangoo fudhatee jechuudha. Akka abbaa qabsoo sana geggeessaa tureetti har'aan tana qubaaf nyaanna. Yogguu san keessatti wanni namni sun nutti hin kijibne dhugaa nutti hime. Amma Dr Abiy gaafa dhufu takka illee kijiba nutti waan takka takkaan hime numaatu waan kana harkatti namni silaa maal jedhan yooni bakka kadhaa takka dhayixee daa'ima sii kennan galeetiin meeshaa fudhadhan jiini huccuullee qabaatu dura qabadhu jechuu jira jechuudha. Huccuu san illee firraa hin qabne jechuudha. Wanni itti gartee har'aan tana jara kanatti waan kana kennanneef santu nu mudate. Kanaaf har'allee Oromoo wanni akkasii wanni abdoo jiraatte osoo oolteen bulle amma haasawu miidiyaa adda addaa irraa dhageenya akkuma nuti amma haasawu jiru kana yaani tokko dhiyaate yaada sanirra dafanii irra bobba'anii jaarmanii tokko godhamuudha qaba. Amma yaanni mootummaa ce'umsaa jiru sun yaada bareeda. Abbaan fedhee waa dhiyeessu. Abbaan fedhee waa dhiyeessu. Abaluu dhiyeesse. Dhaaba kanaa dhiyeesse. Abaluu dhiyeesse jechuun osoo hin ta'in neetiin keessa darbamtee jirti. Qurxummii itti guuratuun tana abbaati jechuudha. Waaw qurxummii gurguddatti guurannaa xiqqatti guurannaa maal itti guurannaan teenyu ta Oromoo taati malee neetiin darbamte. Just irra deemanii godhuun namarra jira. Har'aan tana keessatti wabootu haa xiqqaattu guddattu gaara keessa jira. Waboon tun nama tokkooti miti akka dhaaba tokko miti maqaa Oromootiin jirti. Har'aan tana maqaa itti moggaasaniiti maqaa xureessuudha maqaa silaa gartee xurii hin qabne. Shani jechuun xuriidhaa miti. Maqaa sirna gadaa keessatti uummanni Oromootti gargaaramaa as ga'e. Shanii gumii jechuun maqaa xuriitii miti. Ammoo maqaa xurii akka maqaa xurii tokko har'aan tana diinni Oromoon jibbisiisee amata meeqa naannawa Gujiitii fi naannawa dhiha Oromiyaatti lola deemaa jiru hanga uummanni Oromoodhaa jara santu yakkamaadha. Jara haqa isaatiif lolaa jiru. Kan obbolee hiriyoota isaanii biraa cinaa galchanii kan galchan summii nyaachisanii uummanni ajjeesaa jiru. Osoo ijaan harkuutuu callisee eegaa ture jechuudha. Suni dhugumatti gartee waan kalaqa gurguddaadha. Maal jedhan doofaan horii obboleessaa shilmiitti dhiisee doomaa dhaalaa jette Oromoon ogummaa himaa jirtu. Har'aan tana gaaga'ama gartee lola maqaa shanii jedhamee akka ammoo waboo irratti deemaa jiru san akka uummanni sun nama biraatiif qabsoo godhaa jiru. Oromoo waliigalaaf Oromiyaadhaaf yeroo jiruuf Oromoon akka ibii tokko fudhatee bakka jiru akkamittiin waan san guddifadha. Akkamittiin hongoo karaa hidhannoo dhabaatiin Oromoo mudatte tana irraa karaa tokko deebisa wayyeeffadha jedhee Oromoon bakka jirutti yaaduudha qaba malee useetuma taa'ee eeguu hin qabu jechuudha. Namatti yaamu addaatti eeguu hin qabu. Garuutti immoo san hundaafuu jaarmaa barbaachisa. Duraati jaaramuu dhugaadha. Dammaquu barbaachisaa. Jaaramuu barbaachisaa. Hidhatu barbaachisa. Hidhatu saniif namni waan lafa qabu irratti mataa lafa jiru irratti imaama maran jedhanii waan lafa jiru irratti
deemanii ta'ifii godhatu irra jiraataa jechuudha. Oromoon arra dhugaadhaa maqaa dhaaba tokkootiin wanti sun gaara keessa kan uumamte ta'ellee takka maqaa nama tokkootiin wanti sun gaara keessa kan uumamte ta'ellee ta'ifii abbaa godhataa jechuudha. Abbaa guddifataa. Kanaaf gartee wanni sun karaa sanitti fuula deebisuuf barbaachisaadha. Keessaa amma ani nama gaafa lolli Sumaaleedhaa naannoo keenya osoon dhufin dura ka'ee gaara dhaqee qawwee hin qabne qawwee 2-3 nama 30 fi maaliini qawwee takkaa fi 2-3 jala yaa'ana. Osoo deemnu lolli Sumaalee dhufee baatii Yeroo gahin keessatti qawween hunda wal geessee godatti awwaalu eegalee jechuudha bakka hundi baatuu dadhabnee. Tanaaf jecha gartee har'aan tana lolli booroo deemu sun gartee biyya Itoophiyaadhaan ammaan tana Tigraay keessatti deemaa jiru suni keessaa warra nafxanyaatii fi warra sirna nafxanyaa leellisuu fi TPLF jidduu deemaa jira. Tanaaf qawween naannoo sanii buutu suni eenyu harka buutii waan hin practically harkee jechuun naannoo keenya qawween Sumaaleedhaa akkasitti dhufuun sun Oromoo qawwee harkitee hin beekne qawwee takkaa Itoophiyaa keessa dhuftee hin beekneetu dachii rabbi hunda guutee haga har'aatti hambaan siidhaa bakka sannuma jirti. Kanaaf qawween har'aan tan naannoo booroo biyyaa buutu suni eenyu harka bu'uu deemti. Haruma fedhettuu ta'uu jarri sun jara aadaa qawwee barbaaduudhaa qabu. Kan qawween dhuftee bira lafa guutte nuuma harkaan qabne yoo chii gaddeeban maaltu moduutu ta'aa jee Oromoon itti qophaa'uudha qabaa jechuudha. Gartee useetuma rafee gaafa jara sun achii gaggara uummata naasuu namaa hin qabne dhugaaf lolli nafxanyaan Oromoodhaaf keessaa naasuu hin qabdu. Oromoon abbaa biyya saniitii miti jettee amantaa akkuma afaan hin jansani. Oromoon Maadagaskaaretti dhufte. Jara Tigree jara TPLF naasii qabatinaan kana jara Maadagaskaaretti itti gadi anuun hin gaafa hojii jedhaa dhufaa jira. Dhugaa isaaniiti beeka. Akkasii amananii jechuudha jarra kun maaliif akkasitti dheengi afaan. Jireenya jiraatoo barbaadde biyya Oromoo dhaqe isaan madhuudha akkatti ijoolleen isaaniitti guddattu. Oromoon akka qabeenya isaaniitti ilaala. Sooressi jaarraa abbaa gadaa waan kana deddeebi'ee jechaadhaa ture. Akka waan qabeenya rabbiin isaanumaaf tolcheetti ilaala uummata Oromoo kana jarri naftanyaadhaa kun. Kanaaf jecha gartee isaanii meeshaan akkanatti bakka sanii jige isaan biratti lafa guute boru ganama eessaaf nuu ta'anii Oromoon itti yaaduu qabaa. Ta duraati ijaarama tolfatu akkatti hidhannoo horan irratti qophaa'u qabaa jechuudha. Hidhannoon tun ta duraati mataa ifidhachiisuudha. Akkuma isiniin jetti nama qawwee takka jalaan 30 deemee yeroo baatii hangan keessatti qawwee nu bira kuttee gootatti awwaalee harkee hojiidhaan harkee irra dabre irraa tokko matuma kee ifidhachiifnaan qawwee hin dhufti. Kanaaf ta duraasanii talammadaa immoo uummanni keenya naannawa jirutti keessaahu uummanni maantana karaa bahaatii fi kibba bahaa kana qubatu qawwee yotti kennan eenyuun akka dhawan namatti himanii nama dammaysuu barbaachisuu miti. Hambaan raroon gaalaa ciccitullee harreen hanqannee jedhanii namni tooftaa waraanaallee barate manguddoon dhugaa warri gaafa salola guddaa keessa ture manguddaa warri dargaggeeyyiin ammoo qawwee akkatti dhooytuu hin beeytu jara sanirra gargaaramanii tooftaa waraanaa ifidhachiisu qaban. Tooftaa waraanaa baratu namni horii qabu jireenyi ulfaatuu ta'uu dhufuu mala. Kanaaf jecha namni horii harkaa qabu qawwee ifillee bitatu nama biraallee bitanii gartee naannoo sanitti akka uummanni keenya hidhannoo horee ifittisuu danda'u. Nama biraa miidhaame uummanni keenya nama biraa miidhuudhaaf aadaan isaatu aadaa nama biraa miidhuudhaaf hin qabu. Uummanni keenya aadaa nama biraa miidhuu hin qabu. Ka hojiidhaan agarre naannoo keenyatti uummata keenya qawween takka harka qabatee hin beekne dhuftee qawwee qaataa guutuu itti 30 bakka takka tuftu kilaash harka dhufeeti. Nama warra biraa agartee duratti qawwee hidhatee nama tokkoon nama 100 bobbaasaa ture. Tokko irratti gaagama tokkollee osoo hin gahiniin keessa jiraannee beeyna. Kijiba uummanni gartee karaa adda addaan dhadhaaree baddannoo waan akkanaatti gaara gogoo waan akkanaatti jedhanii kijiba isaan dhadhaaranii malee uummanni Oromoodhaa uummata
akka dhaabaattis ta'e akka ummataatti ummata gaagama namarraan gahuu miti. Hidhannoo fedha qabaatu. Kanaaf uummanni Oromoodha ummata nama biraa miidhuu barbaadu miti. If ittisuudhaaf ammoo qophaa'uudha qaba. Maaliif duumessa booroo sanitti deemaa jiru kun boruu ganama dhufee galaana rooba akkamtu nurra roobuu ta'a. Galaanni fuudhee waliin Indiyaan Ooshiinitti Maadaagaskaar sanattuu dhugatti yoo jalaa baane jabaanneen jaangama fayyaa. Kanaaf uummanni Oromoodha if jaaruu qaba. Hidhatu qaba. Hambaan gaara keessa jirtuun ta'abaluutiin qabdu Oromoodhaatti ifitti himu qaba. Neetiin darbamtee jirtu tan mootummaa ce'umsaa jedhan sunilleen akkamitti jaaratanii irratti mari'atuun gaarii. Akkuma reefu jetti neetiin eega darbamtee qurxummii akkatti guurannu abbaatu filata. Akkaataatti gartee wanni sun itti ijaaramuu dandeessu itti yeroo irra deebiitiin dubbadhaa. Maaliif rakkinoota dhaabota Oromoo keessa turee fi jaarmaa irratti tureetu hedduu jiruuti keessa waa hin arkitaniin gartee Oromoon qaceelfatu qabdi jiru yaada hedduutu mataa kiyya keessa jira. Tanaaf jecha gartee itti deebinu yoo golee itti deebinuttiin tuttuquu yaalaa jechuudha. Sumatiin irraa bu'a. Tole ulfaadha Dr Ismaa'il gaafii kana gara xumuraatitti illee hin qabaa obbo Suraan yoo waan itti dabaltan qabaattan illee gaafii kana gaditti waan qabuuf jecha itti dhufna. Amma gara keessanitti dhufe obbo Suraa yaadni Oromoon qabu har'allee yaada federaalizimii jedhu sanii fi yaada biyya san dimokiraasiidhaan biyya san ijaarra jedhu jala burjaajahuu qaba moo aarsaa amma dura dhiiga isaa kaffale sanii fi kan amma booda kaffaluuf deemullee walabummaa isaatti irratti cichee walabummaa isaatiif hojjetuu qaba jettaniiti yaaddu. Ulfaatu illisaa waan amma Dr Ismaa'il kaasan kana akka gaariitti kaasanii hin beeku ani amma gaafii na gaafatte kana dura waan silaa jedhu qaba. Amma jedhu boodatti deebi'uu hiree argachuu dhabuun kiyya hin mala. Dura waan kanarraa waa jedhuu barbaada. Kanallee kanuma keessatti deebisa. Gaafiin ka'e qabsoon Oromoodhaa karaa nagayaatiin deematiin ture amma milkaa'uudhaaf fuula isaa yookaan tooftaa qabsoo isaa istiraatiijii isaa jijjiirachuun gara qabsoo hidhannootti deemuun hagamta akka mul'ata barbaachisummaan isaa hagamii waan jedhu kun gaafii jabaa bu'uuraati. Obboleeyyan kiyya wanni qajeelatti yaada kiyya akkanaa hubattan barbaadu walumaa galatti hawaasni Oromoo kun hawaasa sirna gadaa keessa tureetiin psychological make-upin yookaan qophiin qorqalbii isaa nageenya isa keessa wal dhabbiin hamtuun faayidaadhaaf namni wal fixu keessa hin jirre uumaa akkasii fi safuu ummata qabu. Diina isa gabroom isa fixuuyyuu osoo argee dhiifama jedheetiin ka bira darbu. Amma qalbii nageenyaa bal'innaa ka wal dandahuudhaa ka obsaa kuni bal'atee gabrummaan nurra qubate wajjiin yookaan immoo nu hadoochaa dhufe wajjiin wal ammateet nafa tahee jira amma Oromoo keessatti. Saayikoolojii uf dandahe uumetiin jira. Waan hamtuu. Yoo agartan Habashaan sirni naftanyaadhaa ka Tigraayillee ka haga nu bitaniitti ka waggaa 50 nurra guutee amma jirullee mee qabxiin kakaasan Oromoon wanni kaasuu fi essence gartanii gaafii siyaasaa waliigalaa osoo hin ta'in siyaasaan kun yoo gadi qajeelatti sharafamee laalamu wanni Oromoon gaafatuu fi warra naftanyaa hambaa kaleessaa gaafatu maali yoo jenne addaan yoo laalle sila akka seenaatitti numarruu biyya qabna. Biyya Oromootaati marru biyya Oromiyaati amaarri biyya isaati. Hayyee waggaa haganaa nu bulche zamana wayyaanidhaa federaalaa jedhameetiin namuu afaan ofiitiin naannoo ofiitiin Oromiyaa jedhame. Waan isin ajaa'ibu Oromoon hayyoonni teenna
hafuuruma kunoo Oromoo keessa jiru kanarraa ta'uu danda'a yookaan ammoo hayyoonni keenya kaaga ammaa jiran sirni isaan jala barataniitiin guddataniyyuu sirnuma Itoophiyaa waan jedhu polotikaa jechuun intitiin tokko jedhameetiin beekamu Itoophiyaa waan ta'eef Oromiyaan tuni yaadumaan sammuu keessa jirti malee sammuu isaan keessatti maxxanteetiin of dandeetti taatiiwwan uumamaniif barumsillee wanni marruu hafuuruma Itoophiyaa waan gargaaruuf gara biraatiin akka nu badhetti uuman Oromoodhaa kan sirna gadaallaa kan nagaa kan wal dandeettidhaa kan obsaa kuni sirna nafxanyaa nu to'ate wajjin obsa kana horatee ol ammatee gabrummaa nafa godhachuutu mul'ataatiin. Amaarri akkana lolu kuni waan ufii dhabee osoo hin ta'in sirni nafxanyaadha. Abisiiniyaans waan isaa dhabee osoo hin ta'in kabiraa saamuudhaaf akkana finiina. Waan isin ajaa'ibaati. Ka Oromoo saamuudhaaf finiina mormiin kun ka bilisiginnaa Amaaraatiif bilisiginnaa Oromoo jedhamu kun ka yoo mara tirtarmu Finfinnee irratti wanni mul'atu. Naannawwan adda addaa magaalaawwan xixiqqoo keessatti yoo agartan yoo mara namni dura qawwee ol qabateetiin nama ajjeesu jara. Tokkoon Oromooti nama kan warra nafxanyaati warra qabsoo Oromoo fuuldura abateetiin nama ajjeesu jiru. Jaratu dura ajjeesa. Irra caalama ka jarri ajjeesan qofatu ilaalama. Ka mootummaa qofa dhiisa. Ka mootummaa dhiisa. Kenna diina kana harka ol qabatee gaafni ofirraa ittisuun jiru dura ajjeesuu dhiisati. Guutuu Oromiyaa kana keessa yoo bakka adda addaa akka Wallaggaa fa'a tattaatee tarkaanfiin takka takka fudhatame malee kaabinee nama kana akkanatti bakka maratti ajjeesaa jiru nama fuulduratti poolisii akkana ajjeesaa jiru kana Oromoon guutuun diina akkana hama du'uu qofa barachuu malee ka du'e waan hamtuu dhalate haala badatu jira miidiyaan Oromoollee qorqalbii Oromoodhaa isinii himaa jira hanqina guddaa jijjiiramuu qaba abaaramuu ka qabu waa himachuu malee tokko lammata hayyoonni Oromoodhaa akkasiin duraan dubbadhe dhuguma rabbi sammuu ligidaaya matakka akkana jechuun danda'a sammuu coraa ligidaaya ka gabrummaa ofirratti gabrummaa fi bilisummaa jidduu daangaa addaan hin beekne ka hoggantummaa qabsoo Oromoo keessatti osoo qabsaa'anii waan Oromoon godhatu dhugumatti coraa ofii keessan seensifne. Ka gaafii Oromoodhaa silaa warra illiitii kana akka dura itti qophaa'eetiin waan Oromoon irraa milkaa'u qabdi istiraatiijii Oromoo irraa milkaa'u qabdi ka dura karoorfateetiin Oromoo irratti dammu silaa kana ummata fuuldura taruu ka dadhaban. Kanaaf jaarmayni jabaalleen fuuldura tareetiin egeree Oromoodhaa hiree Oromoodhaa to'achuu dadhabe. 2018 qabsoo Oromootiin qeerroo Oromootiin mootummaa san kuffifnee waan hayyoonni Oromoo sammuun isaanii hadoodduu taateef I can say it. Waan Oromoo silaa isaanii seenaan kufaatii sanii kufaatii hayyoota Oromooti. Jaarmal Oromoollee illiitii Oromooti. Hadooddii keessaan baan ka osoo waggaa 50 eega qabsoon deemte booda bilisummaa fulummaa jenne booda harkuma kennataniitiin mootummaa kanatti osoo silxaan goollee irraa qoodan hin jedhin harra kennatanii kunoo amma akka itti jiru ka agartan kan kanaafuyyuu gaafii kan deebisuudhaaf qorqalbiin Oromoodhaa kun ammumarraa balballi itti dhahameetiin jijjiiramuu qabdi. Yoo mara eega waan kennurraa fudhachuu dhufanii balbal bara jireenyumattu mootummaa dhiisa ka mootummaa dhiisa kan maan ganda keessatu kan maan lallabuu miidiyaa agartan nu waan kennayu tiifachuudhaafuu lallabaan jirru waan kenna tiifachuudhaafuu wal gargaaraan jiru jaaramaan jirru warra waan kenna nurraa fudhachuudhaaf socho'utuyyuu nu caalaa jaaramaa nu caalaa lallabaa himataa yoo namni tokko bakka tokkotti waa ta'e kunoo akkana onak shanitu ajjeesa jechaatti naasawa. Kanaaf qorqalbii kenna akkitti nu karama nagayaa nu waan namaan gaafanne jennee umaru nu waan namaan gaafanne biyya teenne qofa dhugaa teenne qofa gaafanne. Ani amma jechuun nama dhibe malee inumaayyuu
inumaayyi Oromoon sammuun itti kaanu faayidaan angoodhaa mootummaa keenya jaarachuudhaa akka kaleessa akka jaarraa 16ffaa san kaanee biyya teenya ta gabrummaa jala buufte bilisa baafachuudhaaf saayikolojiin kun hidhataniitiniin biyya teenya Oromiyaa amma jirtu tanaa miti diina nutti gamu kana bakka inni jirutti cabsuudhaaf nu keessatti miti akkanatti hayaannu istirateejikaalii hanqinni guddaan jiru kaayyoota Oromoodha kan nu keessatti latan akka leenca olata akka diimaa nagahoo ka qabsoo hidhadhu keessatti agochan dhuguma rabbii abaaramoodha warri san jala deemanillee silaa kaayadamuu qabu Afrikaa kana keessatti Minilik irraa ka'ee Yohaannis irraa ka'ee miizaanni dhalate miizaana warri noorziidhaa saawuz irratti ol aantummaa militarii fi istirateejiidhaa argate waggaa 50 jijjiiramne silaa dhaabni Oromoo keessa ijaaramu tokko haala fedheenu miizaana istirateejiidhaa kana jijjiiruudhaaf cichinni dubbiidhaa bilisummaa argachuu baanne hidhannoo jabeeffachuudha. Hidhannoo dhabiinsaan kufne waggaa 50 ammallee achuma jira san caalayyuu sanii gadi jirra. Kanaafuyyuu qorqalbiin keenya booyuu qofa osoo hin ta'in du'uu qofa yoo haasofnullee du'annaa ajjeesan hin ajjeefnan jedhu abboo hin ajjeefnan jedhu namni keenya. Haga duraan ol baanii qawween waa qofa jaarraan fa'aa qawween diina ajjeesuu dandeetti jedhan san waan qate. Kanaafuyyuu wanni irra qophaa'uu qabnu biyya tana kaayoodhaan Oromiyaan biyya teenya. Oromiyaan biyya teenya gochuu qabaayyuu miti waan faayidaa kennaaf barbaachisu kabiraallee jabaannee mataa keessa gadhaa'uudhaaf nutti gamuu miti Finfinnee nurraa gaafachuu miti magaalaa nurraa gaafachuu miti. Kuni marri waan faayidaa teestii mootummaadhaaf faayidaa mootummaa tahiinsaa waan hin beeyneef haa yaannu kana akkuma uummanni biraa mootummaa isaa argate taa'annu kanaafuyyuu kaayoo tana eega tolfanne booda kaayoo tana kaayoon kan qaba istirateejiidhaan yoo mara lola ofirraa lolachuutti bakka adda addaatitti aadaa lolaa uummanni qabu hin jira wal fakkaataadhaa miti yoo agarru Amboorraa Arsii Ajjeerraa Harargeerraa finiinni adda addaa akka saayikoolojii uummata keenya kun adda addaan jira dhugaa dubbanne adda addaan jira ka waan irra ga'u ofirraa dhahuu fi nagahumaan yookaan immoo himachuutti addaan jirullee ni jira kun saayikoolojii gabrummaa keessatti dhalate. Kanaafuyyuu tooftaan biraa absoluutili ammaan booda karaan nagayaa cufa. Karaa qawweeti. Homa takka afaan kan irraa dabuudha miti dalga irra dabanii seeran nu gaafataaf miti. Karaa qawweeti. Karaa qawwee kanaan akkami guuttachuun danda'ama Oromoon yoo akka amma deemamu kanaan nu hadoonnee hafneetiniin diinni kuni kagara Tigraay deemu waraanni marri deeme bara amma kan nu gabroonfataatiin jiru OPDO mateen kaabinee fi bari milishaadha. Kanuma ofirraa baasuu dadhabne ilaala. Kana ofirraa baasuu dadhabne hanqina du'iinsa keenya hadooddiin keenya coraan keenya du'uun nama waan keenya dhufee bakka ergamtoota naftanyaati OPDO'n biltsiginnaan waan isin balleessuudhaaf deemtu ka himame aadaa seenaa eenyummaa oromummaa keenya balleessanii dinagdee keenya saamuudhaaf kana ofirraa dhoogguun saayikoolojii dadhabaa yoo mara himachuu yoo mara booyuu diina waa gochuu osoo hin ta'in namanu ilma namaati diina ofirraa deemnee waa gochuu qabna. Kanaafuu istirateejiin haga ammaatti deemnuun kuni dhuguma durumarraayyuu dadhabaa karaa nagaa wanni jedhamu durumarraayyuu saayikoolojii dadhabaa kufa gabroonfataa qawweensi qabate filmaata kee ol'aana kaampii qabsoo Oromoo keessatti wanni waraana woboo diigi wanni qabsoo hidhannoo diigi wanni jaaramee diigi yaada burjaaja'a gabrummaa nutti dheeressaa jiru kana. Kanaafuu amma osoo nu feene karaa nagayaatti wanni argannu hin jiru karaan qabsoo hidhannoodhaa karaa hangafa karaa tokko tokkoon nama akka ummataatitti ummanni kun yoo amma deebi'ee hiree argame kanatti ufin hidhachiisin waan waggaa 150 irra gahisan caala naalbaata akkanaaziin biyyoota Awurooppaa taafte godhe san godhamuuf deemudha. Yoo dafne irratti hin qophaa'in kun nutti jira waan shaashamannee godhame ka agarre waan amma bakka adda adda deemaa jiru ka agarru kana nutti jira. Kanaafuu qabsoon hidhannoodhaa qabsoo hangafaati woboo jabeessuun namuu bakka jirutti hidhachuun woboo bakka ittiin bal'isuun dubbii murteessaa jedha waan kana irratti
akkamitti implement ta'a maybe wayitittaan irratti yaada kennachuu hin danda'a. Eega kana jedhe cufamee jira obboleeyyan kiyya. Rakkoon guddaan kenna ka qabsoo Oromoo ajjeese kaampii qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessarraa jalqabee warra jalqaba uumerraa jalqabee warri bilisummaa dhugaatii fi abbaa biyyummaaf qabsaan haguma turan haguma jiran irra caalaa har'a wagreegaman warra san keessatti kunoo amma ganee mootummaa gabroonfataa wajjiin deemaa jiru kana gufuun qabsoo Oromoodha. Dubbiin tuni diina gabroonfataa nu dhufe caalaa humni kuni diina Oromooti. Amma duraan lallabaan karaan kun nun baasu karaan Itoophiyaa Dimokiraatawaa nun baasu karaa Oromummaati jechaatiin ibsaatiin turre yoo xiqqaate waggaa ka'anii yiqoo qabu waggaa 15 dabreef. Dhaaba adda walabummaa Oromiyaa jedhu asirraa deemnee Maqdishoo ijaaruudhaaf jalqabaaf kaayoon Oromoodhaa walabummaa ta'uu qabdi gaafa jenneerraa jalqabnee achirraa yaada kana bal'ifnee maa'ii adda bilisummaa Oromoollee sagantaa 76 ka'an walaarraa deebi'ee gaafa qaama ce'umsaatii fi abaa'uun shaneedhaa walitti deebi'anii araaraman yaada nu lafa kenne san ka qabsoon milkaa'uu dandeettu fedhiin jaarmaya adda bilisummaa Oromoodhaa duraan jidduu dhaabata arrabalame jechaanii turre. Yoo ummanni yoo fedhe bilisummaa yoo fedhin walabummaa tokkummaa Itoophiyaa jedha. No. Qabsaan too gabbahee waan ummataa hintaa jedhu dhugaa itti muuqanna arrabalamee dhiisee ka jenne san jaallan qaama ce'umsaa yaada kan fudhatanii dhugaasaan jalgalaasaan fa'a gaafa qaama shanee wajjin araaraman yaada sagantaa asiin dura adda walabummaa Oromiyaa lafa keenya filachuu qaba dhaabni tokko. Haa ummanni waan ofii murteeffatu haa ta'u immoo filmaanni dhaaba sanii maal akkatu ka jenne walabummaa irratti murtaa'anii haga ammaa kunoo dhaabni abaa'oon shaneen walabummaadha akka duraanii arrabalame irraa wayyaahee walabummaadhaan deematiin jira. Rabbiin galanni haa ga'u wanni qabsoo tana jabeessallee kana. Kanaafuyyuu amma inumaayyuu hin toltee jedha. Bakka namni itti nama kadhatuu miti. Warri kaleessa ka'iinsi adda bilisummaa Oromootuu bari waan biraatiif miti xiqqoo magaala olbaaniitiin mootummaa federaalaa ijaaruudhaaf jastisiidhaaf warri jedhu karaan sun cufame. Warri waggaa 3-4 dura yaada kana leellisanii qabsoon tun kanarraa badaa jirti. Gaafin Oromoodhaa ganamaa jira wajjin jennu dhagahuu dhaban. Amma dirqiin dhageessaa jira. Maaliif uumaa empaayiiraati uumaa sirna koloniitiituyyuu abadan dimokiraasiidhaan hin hiikamu jette hin hiikamu. Si dogoggoree situ karaa badee jireenyaaf qabsaa mara ruuhii balleessitee kanatti hafa malee akka amma kanatti hafne kana. Akka wareegama Oromootiin empaayira tiisine kana. Empaayira diigameetiin kufe 2018 wareegama Oromootiin dandamatee gabroonfataatti wayyaanee irraa galchinee hambaa isaa irratti dhiifu. Ilaalcha dogoggora irraa kaka'e. Istiraatiijii dogoggora irraa akka ka'e. Dogoggora kaayoo irraa akka ka'e. Dimokiraasii Itoophiyaa irraa eeguudhaan abadan waan hin taane sirna koloneeffataa fi impaayira irraa dimokiraasiin hin eegamu hin danda'amu osoo jennu. Amma immoo akka hin danda'amne warri nutti himee jira funyaan nu kaayee nutti himee jira. Federaalizimii konkaa kawatakkaa dhugaatti hin hojjetin isaayyuu hin dandeettan jedhanii namichi minilikiin hawti minilik mana keessa ijaaratee kunoo waan Oromummaa lafarraa balleessuudhaaf. Waan Oromiyaa jedhu fi naannoo fi nuuf bulchiinsaa jedhu federeeshinii maqaan jiru san sammaraa haquudhaaf waan awwala minilik ka'een yoo mara waan tokko akka sirraahee uummanni hubatu barbaada. Kaayoon sirna nafxanyaa maali yoo jedhanii haasan namni barri afaan tokko amantii tokko baandiraa tokko